barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nagaa fi jaalala kiyya isin haa qabu. Egaa guyyaa irraa kana viidiyoo paartii 3 keessatti editingii Kai Maastara paartii 3 qabadheetu dhufe bifa ajaa'ibaatiin. Egaa intro asirratti argattan baree hedduu tana paartii 1 keessatti isin barsiisee ture jechuudha. Namoonni chaanala kana haaraa taatan chaanala kana subscribe gochuudhaan viidiyoowwan teekinooloojii editingii ajaa'iba professional ta'an asirraa ni argattu jechuudha. Egaa maarree viidiyoo kana laayik godhuudhaan viidiyoo paartii 1 keessa waa hedduutu baratame. Link isaa description box tana jala isiniifin kaa'aa jechuudha. Cheelaan seentanii paartii 2 fi paartii 1 baradhaadhaan isinin jaa. Egaa guyyaa irraa kanaas wanta bareedaa tokkoon isin qabadhee dhufe. Egaa mee intro fi wanta ammaan tana qabadhee dhufe akkaataa itti godhan mee viidiyoo kana jalqaba daawwannee walitti deebinaa jechuudha. Mee na waliin daawwadhaa intro fi wanta isin qopheesse kana. Daayi. Egaa daawwattoota kiyya kun akkuma argaa jirtan gaa footoo teenya irratti bifa ajaa'ibaa fi miidhagaa professional ta'een gaa diizaayin godhee kan isin garsiise kunnootii ana Abdii Kadiriin jaama jechuudha. Maqaan kiyya warri na baruu barbaadan jechuudha. Egaa kana akkamittiin godhuu danda'e bifa ajaa'ibaan Kai Maastara fayyadamuudhaan jechuudha. Mee na waliin ilaalaa turtiin keessa nama dhumaa osoo irra jiruuf viidiyoo kana daawwadhaan isinin kabaja mee waliin eegalla akkaataan itti godhe. Egaa daawwattoota kiyya kun akkanatti hojjechuudhaaf ammaan tana miidiyaa kan jiru kana keessa ni xuyinaa jechuudha. Erga xuyinee baagiraawundii ni filanna jechuudha. Baagiraawundii kunooti. Baagiraawundii jechuun as keessatti ni argama. As keessatti ni argama. Kai Maastara keessa kun gamaa kanatti argama baagiraawundii jee. Iddoo sanni tokko gurraacha ni filadha. Akkanatti kana gamaa gamana ni harkisa. Amma achi booda gaa kunooti laayir kan jiru kana filadha jechuudha. Noora laayir kan jiru kana filattan ergasii miidiyaa kan gubbaa kana ni filattanii jechuudha. Ergasii gaa footoo takka isin taatu isin beekaa ni filattan. An kunooti maskii mangee takkaan filachuudhaaf deema. Kun maskii mangeedhaan filadhaa jechuudha. Akkanatti sarkisee footoo teessan bifa kanaan wanni qixxeeffattan jechuudha. Erga wal qixxeeffattanii booda akkana qabdanii akkanatti footoo tana akkana gamana ni harkistanii jechuudha. Erga harkistanii booda gaammaan tana wanni isin godhuu qabdan iddoo kana ni xuytan kunooti. Iddoo laayir jiru kana erga xuytanii booda laayirii kana erga xuytanii mallattoo libbii tana jechuudha. Kunooti isee onnee fakkaatu tana isee tana overlay kan jiru kana ni xuytan. Ergasii gaa kana kunoo isin fida hangaa kana naafite keessan ammoo kana hunda hin qabu. Karaa ittiin bifa kanaan wanta adda addaa kunooti laavii 3D garagaraa effektii ifaa garagaraa wantoota garagaraa hedduutu jira gaas keessatti kunoo lakkoofsa takkarraa ni lakkaa lamarraa afurirraa wantoota hedduutu jira as keessatti kana hunda akkaataa itti buufattan isin garsiisa jechuudha. Step by stepidhaan ammaan tana na hordofaa akkaataa itti buufattan isin garsiisa amma wanta godhu yaanuun isin goossa jechuudha. Ergasii gaa akkanatti ol deemuudhaan kunooti akkanatti qool oofuudhaan ol ooftanii kunooti iddoo kana keessa erga xuytanii akkanatti isin baasa. Iddoo kanarra kunoo isa kanarra ni tuqaa jechuudha. Erga tuqee gaa ammaan tana Kai Maastara wanta waan hojjetu agartan akkanattiin haasaa harkisaa jechuudha. Amma ergaan harkisee booda akkana jalanii harkistanii booda amma gaa play godhee isin garsiisu bifa kanaan akkanatti bareedaa jechuudha. Ammaas wanta daddabaluutu jira jechuudha. Erga kana goonee booda ammallee asuma keessaan idduma san keessa kunoo isuma overlay jiru kana irra tuquudhaan asumarra tuquudhaan ammallee wantoota garagaraatu jira. Ammas keessaa kunoo libbii daayimandii kunooti bareedduu tanaatu jira. Isee kanaas akkanatti asirratti wal qixxeessuudhaan bifa kana yoo danda'ame yoo feetan akkana bifa kanaan ergasii gaa muuziqaa kunoo iddoo kana keessaan tuquudhaan gaa kunooti amma filadheetiin jira kunoo walirra ilaaladha. Akkana bifa kanaan professional edit godhuu ni dandeessan jechuudha.
Amma gaagama barnoota keenyaa kan dabalu yoo taate akkamitti effektiilee garaagaraa lebbii wantoota garaagaraa kun akkana deddeemtu tana hunda akkami buufannaa kan jiru wanta hedduutu as keessatti argama. Wanta beekuu qabdan kunnooti wanta hedduu kanneen dila kan hunda akkamitti argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf magaa wanni bareedduun as qofaa miti kana keessallee akkasuma jira. As keessatti illee kun akkasumatti argama. Kana keessattis wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf isa tokkoffaa kanarratti yooniin kan islaayidii kan jiru kanarra yooniin kan hin tuqu taate kunnooti yooniin kan tuqu taate amma kun footontu wanta isiin taatu wanta uumamuun ni ilaaltan kunnoo bifa kanaan wanta uumamu kanatti jira jechuudha. Kana hunda isaa argachuu dandeenya haraa gabaabaa. Amma kana hunda bakki irraa argachuu dandeenyu kunnoo isa kanarratti ni xuuxan jechuudha. Ni gartan jeeti yaada isa kanarratti ni xuuxan. Isa kanarratti erga xuuxanii booda daataa fada daataa yookiin waayifaa erga banattanii booda waayifaan keessan banaa daataan keessan banaa ta'uu qaba onlaayinii jechuudha. Erga bana xuuxanii qofa akkanatti isin baasa kaayimaassarii kamiyyuu jechuudha. Garuu isa kana orjinaala isaa liinkii as jala isiniif hin ka'a achi alaa buufadhaadhaan isin jira karaa gabaabaa. Erga xuuxanii akkanatti isiniif baasa wanta hedduutu as keessatti argama. Iccitiiwwan kaayimaassaraa guutumaan guututti as keessa jira jechuu dandeenya. Keessaafuu bara 2020 kana keessa waa hedduutu abdeet ta'ee jira. Kunoo jalqaba seetingii tanaa simba seetingii tana keessatti wanta hedduutu argama. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa kana viidiyoo yeroo jalqabu takka lama sadii jalqabuu feetan isa kanarratti tuquudhaan kunnooti akkanatti piroosesiingii isin jaa isiniif jalqabaati jira. Isiniif fida obsaanii eeggatan daataa laakiin waayifaan kiyya xiqqishoo dadhabaadha. Dafee hin fidu ni fida garuu ni ilaaltan. Isiniif fida as kanatti waa hedduutu as keessatti argama. Kanneen kana fuutanii daawuloo godhatan. Amma fakkeenyaaf isee kana yoon daawuloo gochuu barbaade irra ni tuqa. Erga irra tuqee piroosesii qofa jira. Akkuma agartan anis instaal godhadheetiin jira kun instaal naan jechaati jira. Akkanatti instaal godhatan jechuudha instaal naan jechaati jira. Amma irraan hin deebi'a. Wanni inni fayyaduufis kun akkana wanta kanneen itti godhuudhaaf. Amma isa lamaffaa effektii kan jiru kana keessa yoo seentanis akkanumatti jira wantoonni tiraansaakshinii garaagaraa effektii garaagaraa CDD ta'anii as keessatti argama. Amma as keessa qofaa miti. As keessa seetingii gubbaarraa kana yoo xuqne lammaffaarra erga xuqne booda as keessa kun balar kan jiru kanarra kun tartiibni isaa balar kalar disteeshinii waa hedduutu as keessatti argama. Balar kan jiru kanarra yoo xuqte kun isa kanarra yoo xuqte balarii isin fida jechuudha. Akka wanti isin duuba jiru hin mul'anne kan godhu jechuudha. Amma kunooti libbii kana keessa yoo kan xuqni taates wantoota hedduutu as keessatti argama. Kunooti hedduu wanta ajaa'iba ta'an isa kanarratti xuqxanii qofan dhiisinaadha. Erga asirratti xuqxanii booda kunooti tarreen kun hundi fireem kan jiru kana hertii onneen isin hin jee amma libbiin isin jeesun qofa hertii kan jiru as keessa yoo kan xuqxan taatan kun tarree kana hunda irra xuqxanii wanta babbareedaatu jira irra deemtanii daawuloo godhachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf ija teessan duratti takkamee daawuloo godhadhee asin agarsiisu. Fakkeenyaaf faantiilee kaayimaassaraa garaagaraa yoo buufachuu feetan isa kanarra xuquudhaan kunooti ispeeshaal effektii kanaa jala teekstii asentis kan jirutu argama. Gama jalaa kana kunooti yoo argu jiraatan gama jalaa kanarratti kunoo teekstii asentii kan jiru kanaatu argama. Isa kanarra yoo xuqxan haala bareedaan isin buusa. Fakkeenyaaf kunooti isa kana jala seenee hertii kana jala yoo hin tuqe kunooti libbii bareedduu naaf baasa. As keessa kunoo libbiilee garaagaraa isa kanarra yoo hin tuqe akkana pirooses xiqqoo jechuudhaan daawuloo yoon godhin daawuloo godhi jees gaafata. Kunoo an daawuloo godhan jira instaal naan jechaa jira. Teeti jira naan jechaa jira instaali. Fakkeenyaaf kan inni godhi yoon isin godheetiin isin garsamee fakkeenyaaf kana godhee hin jiru amma kana godhee hin jiru yoo jennu amma isa kanarra yoon kan hin tuqu taate kunnooti akkana naaf baasa kunoo hertii pireedii kan jiru isa daawuloo kanarratti tuqaadhaan isin jira. Yoo tuqxani kunnooti asirratti diimaa oofa kunnooti qayyii kana riidii kana kan oofee yoo daataan keessan bareedaa ta'e meegaabaayit 7 qofa tartakatti isiniif fixa jechuudha. Bifa kanaan wantoota garaagaraa teekstiilee yoo buufachuu feetan kunnooti barreeffama garaagaraa akka itti barreeftaniif kan isin fayyaduu danda'u as jalaa buufattan jechuudha. Laakiin viidiyoon kun daqiiqaa nutti dheerata
irra caalatti bareedaa isiniifin qabadhee dhufa jechuudha. Haala bareedaan isiniif qabadhee dhufa gadi fageenyaadhaan jechuudha. Egaa daawwattoota keenya barnoonni keenya kan guyyaa irraa asumarratti goolabna jechuudha. Torbaan guyyaa itti aanu bifa bareedaadhaan isiniif dhufa, isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Akkuma agartan effektii ajaa'ibaati. Waaw, hedduu natti tola. Bakka baay'een isiniin jaa.